Ashama arkafuune daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaan qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya oduu atamtama hedduu isiniif qaba. Odeessaa jalqabaatiin sharafni biyyattii akka malee ol ka'uun oduu ijoo ta'ee dubbatame keessayyuu biyya Itoophiyaatti mallaqa yeroo alarraa galchan garmaletti mallayni akka guddatee jiru kan dubbatamaa jirudha. Odeeffannoo biraatiin Itoophiyaan humna biyyattiin qabdu guutuu fayyadamuun wayyaanee yookaan TPLF balleessuudhaaf nan ka'a jettee ergaa guutumatti waraanaaf dabarsitee jirti. TPLF immoo deebii gabaabaa yeroo sanitti gama miidiyaa hawaasaatiin kennitee jirti. Deebiin isiin kennites humni addunyaarra jiru ka'ee yoo kan dhufu taate akka ajaa'ibaatti simatuudhaaf qophii guutuu qabna kan jedhuu fi Laallibalaa guutuu to'atuu isaanii beekamee jira. To'atuu qofa osoo hin taane humni addaa yookaan dippiloomaatonni alaa Laallibalaan eegumsa cimaa akka waraana TPLFiin godhamuuf akeekkachiifamanii jiranii jechuudha. Daawwattoota keenya odeessaalee kanaa fi kanneen biroo keessayyuu Dr. Mararaa Guddinaan Ameerikaa akkamiin akka dhaquu danda'ee fi kanneen biraa kan isin biraan ga'u an Reedii Adam Tuubii namoonni gama keenya haaraa dhuftan ammas sabskiraayib gochuun maatii keenya taasisanii jenna guutuu odeeffannoo kana haala ajaa'ibaatiin isiniif qindeessa. Egaan jalqaba irratti osoo waa'ee biyyattiin eegaliin yeroo ammaa kanatti sharafni biyya keessaa garmalee guddachuun mallayni alaa xiqqoon mallaqa Itoophiyaa guddaa yookaan ol aanaa ta'ee argamaa jira. Keessayyuu namoonni biyya alaa teettanii gama hawaalaa yookaan gabaa gurraachatiin ergataa jirtan mallayni garmalee dabalutu dubbatama. Akka ogeessi waan kana hojjetu tokko dubbatetti yeroo ammaa kanatti doolaarri tokkochi akka gabaa gurraachatti hanga qarshii Itoophiyaa 72tti guddatee jira. Kana jechuun biyyattiin kuftee jirti jechuudha. Doolaarri takka qarshii 72 akka gabaattitti mootu akka sharafa baankiitti mootu gana ammas qarshii 47 garaagarummaa qarshii meeqaati jechuudha. Garaagarummaa qarshii 30ti. Doolaara takkatti qofarratti baankiin ka ergitu hawaalan ka ergitu garaagarummaa qarshii 30. Yoo kuma 30 argatte birrii meeqataa jechuudha. Gara birrii guddaa kuma 30 olii birrii muraasa irratti argamaa jechuudha. So kana maaliif ta'e yeroo ammaa kanatti biyyattiin humni ishee waraanaan waan laafifattee jiruuf doolaarri akka malee mi'aayee sababa kanaatiif gabaan gurraachi hanga doolaara 72 riyaalli Saa'udii hanga qarshii 18 fi 9 keessa jira jechuudha. Riyaalli Saa'udii tokkochi qarshii Itoophiyaatti hanga 18 jira. Biyyoonni jirtan hundi keessan immoo akkamiin akka laallachuu dandeessan ifaadha. Fakkeenyaaf Dubaay, Kuwait, Qaatar yoo jirtan mallaqa of biraa qabdan san googiliidhaan gara doolaaraa jijjiirtan. Gara doolaaraa jijjiirtanii deebitanii doolaarri tokko mootu qarshii 72 yoo sharafe birrii meeqa akka isin ga'u salphatti beekuu dandeessanii jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf doolaara 100 yoo ergitan Itoophiyaatti doolaarri 100 kun meeqa isinii dhufa jechuudha. Birrii 7,200 isinii dhufa jechuudha. Birrii 7,200 doolaarri 100 takkattiin jechuudha. Bifa sanitti jijjiirtanii gama biyyaatti yoo ergitan birrii guddaa isinii ta'uu danda'a. Waan isin ajaa'ibu immoo birriin nuti erginu yookaan birriin alaa ergamu kun yeroo sharafamu haa guddaa ta'uu malee gaafa achi ga'e wanti inni bitu salphaadha. Jireenyi humnaa ol qaala'ee jira. Amma namoonni tokko birrii xiqqoo erganii akka waan birrii baay'ee erganii gammadan warri biyya alaa. Haa ta'uti garuu birrii sun gaafa biyya keetti kaartoonidha. Waa tokko bituuf bu'aa tokko hin qabdu hin dandeessu jechuudha. Haalli keessa jiru kana jechuudha. Akkasumattuu iyyummoota wanni akka obbolummaatti gorsa isiniif kennu mallaqa keessa yoo ergattan gama hawaalaatiin yookaan gama gabaa gurraachaatiin qofa ergadhaa. Yoo karaa baankiitiin kallattiin ergattan garaagarummaa qarshii takkatti irratti qarshii 30 nyaatamu waan qabdaniif qarshii 30 jechuun immoo yoo qarshii 1000 takkatti ergite 1000 takkatti sun birrii guddaa si nyaatte jechuu gara qarshii 3,500 olii farda yookaan farqii waan qabuuf bifa gabaa gurraachatiin akka ergattan dhaamsa obbolummaa isiniif dhaamaa jechuudha. Maaliif biyyattitu kufaatii keessa jira waan ta'eef homaa gochuu hin dandeessu. Birrii miliyoona takka erguuf birrii baay'ee isin barbaachisu. Birrii muraasa isin barbaachisa jechuudha. Itoophiyaa birrii miliyoonni takka birrii biyya biraa birrii muraasaa jechuudha. Birrii miliyoonni sun immoo Itoophiyaatti waan gaarii tokko siin bittu. Baajaajii 3 irra siin bittu yoo jabaatte. Baajaajii 3 bakka 3 siin bitti. Dur miliyoonni konkolaataa bittamma konkolaataa hin bittu. Haalli biyya keessa jirtu kana jechuudha. Odeeffannoo biraatitti gaafa isiniif ce'u akkuma beekamutti waraana mootummaa Itoophiyaadhaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa mootummaa federaalaatiin
ajajni guutuun itti kenname humna wayyaanee akka ji'oota 8 duraatan akka balleessaniif ajajni darbee jira. Haa ta'uti battaluma ajajni darbee jiru sanitti mootummaa yookaan TPLF deebii cimaa deebiste, deebiin ceebiste. Humni addunyaa kamuyyuu hidhatee gara keenyatti kan bobba'u haala gaarii simannaa jedha. Hin aleellaan jenne hin simannaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Boojineetiniin bakka isaan qabsiifna jechuu barbaadanitti dhaadannoo ciccimaa akkanaatu deemamaa jiru. Isa qofaa miti. Guyyoota kaleessaa fi dheengaddaatti naannawa Amaaraa iddoo beeta kiristaanaa Laallibalaa jedhamutti bakka seenaa guddaa qabu guutuun guututti waraanni TPLF to'annoo ofii jala oolfate. To'annoo ofii jala oolfachuu qofa osoo hin taane humni biyyoota alaa dippiloomatii isa jedhamee kan yaamamu kun taabonni sun yookaan iddoon seenaa suni akka hin tuqamneef warra TPLFin eegumsa cimaa akka godhaniifitti haala ajaa'ibsiisaa ta'een dhaamsa godhaniifii jiran jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Addunyaan dhaamsa kan gooteef naannoo sun keessan erga qabattanii eegumsaa taasifamuufi iddoon kun iddoo seena qabeessa isa jedhudha jechuudha. Mee waraanichi mootu eessatti akka ol oofu kan waliin hordofnu ta'a. Maaliif mootummaan ajajee jira, lola labsee jira, humna qabu guututti kan hidhachiise jedhee jira. Wayyaaniinis akkasuma humni barbaade kan dhufe akka inni dhufetti deebisna kan jedhu dhaadannoo keessa galamee jira. Guyyaa har'aatti wanti kun labsame jechuudha. Eessa akka ol oofan maalitti akka deemu kan laalu ta'a. Inni dhumarratti isiniif himu akkuma beekamutti nama kabajamaa, nama guddaa fi qabsaa dhala ilma namaa kan ta'e Dr. Profeesar Mararaa Guddinaan guyyaa kaleessa galgala gama Ameerikaatti nagayaan imalanii gahanii jiru jechuudha. Akkasuma wanti Ameerikaa deemuusaan sababa ta'eef baqatanii osoo hin taane Oromoota diiyaaspooraa biyyoota Ameerikaa kutaa garagaraatti jiraniif marii hawaasa Oromoo isa jedhamee yaamamu taasisuudhaaf waa'ee biyyaa fi biyyattii qofarratti marii gurguddaa geggeessuuf gama san imalan malee baqataniiti miti. Oduun baga nagaa dhayitan baga diina harkaa baatan jedhu waan deddeemuuf adda isiniif baasuu barbaada. Baqatanii osoo hin ta'in Oromoota biyya alaa jiran gurmeessanii waan biyyattiin keessa jirtuu fi haala Oromoon irra jirtu irratti mari'achuuf kutaalee guutuu Ameerikaa keessa deemanii akka mari'atan sagantaan akkasuma naannoo Ameerikaa keessa deemanii mari'atan qophaa'ee fi waan jiruuf jechuudha. Dr. Mararaan Guddinaan hundumaafuyyuu karaa nagayaatiin gama Ameerikaa Miinisootatti simatamanii jiranii baga nagayaan achi geettan jennanii dhaamsa goonaaf jechuudha. Hayyoonni hedduu gama sanitti imalaa jiranii inni kun baqateeti kan jedhamu jira. Namni baqatee hin jiru hanga obboleessa Jaalmarroo ga'utti baqatee osoo hin taane kan achi dhaqe barnoota idilee barachuuf yuunivarsiitii Ameerikaatti carraa argatee deeme jechuudha. Maaliif maatiin isaa ammas hidhaa keessa jira. Isatu barnootaaf achi malee baqateeti miti. Akkasitti akka beektan hubannoo isiniif goona. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa isin jedha. An Reedii Adamsuuf namoonni chaanaalii keenya faarii taata subscribe gochuun maatii keenyatti viidiyoo keenya immoo like gochuu hin irraanfatina. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Hojii biraatiin walitti deebina.